Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoota fi kabajamtoota keenyaa jirtu bakka jiraattan bakka isin jirtan hunda nageenyaa jiraatu fayyaa keessanii nagaa keessanii isiniin jecha har'a wanti isinii qabadhee dhufe maali yoo jettanii akkuma beektanii akkuma dhageessanii Nasiimanii dharraa baatee turte Nasiimanii dharraa baatee baay'ee tokko na rakkisuu turte jechuudha amma baate kanattu baay'ee tokko na addaduu turte na rakkisuu turte ati fi daa'ima keellee yoo lafa jala isin dabarsiinii yoo maal isin godhini jettee baay'ee tokko na addaduu turte jechuudha namni tokko afaanumaan nama sodaachisuudhaaf afaanin odeessa jechuudha ishinillee akkasuma baay'ee tokko samuuna kana dhugaa rabbi baay'ee tokko ni yaaddessite jechuudha numa dalagaa deemu yoo numa hojii deemu yoo baay'ee tokko sodaachaa deema jechuudha yookiin daa'ima kiyya karaa mattillee harkaa fuutii laata waan tokko nagooti laata jedhetanii eeshi sodaachaa ture jechuudha anillee sodaadhee baqa mana poolisii dhaqee bakka seeraa dhaqee himadhee jechuudha erga shin baatee akkasitti na addaduu jirti akkasina godhuu jirti jedhee mana seeraa deemee himadhee jechuudha sagalee shin na ergitillee mana seeraa geessee warra seeraa dhageessise jechuudha maaliif yoo afaan oromoo wallaalinillee achi turjumaan hin jira waan ta'eef achi geessee waan ishiin naan jette hundayyuu dhageessise jechuudha waan tokko toorra nambiseen geessee dhageessise jechuudha kanaafuu amma Nasiimaan hin baate malee ammallee deebitee baddee jirti jechuudha maaliif ishii barbaadaa jiru waan ta'eef barbaadamaa jirti waan ta'eef dhokattee jirti jechuudha bakkuma akkuma leelloo sana manni seeniin hin jiru akkasuma ishiillee barbaadaa jirra poolisoonni illee ishii barbaadaa jiru bakka ishiin argamtutti ishii qabuudhaaf barbaadu jiru jechuudha maaliif nama doorsisuun hin ta'u nama sodaachisuun hin ta'u jechuudha biyyi kun biyya seerri jirtu kanaafuu ishiin barbaadamaa jirti jaartii ajjillee akkas nagootii na addadaa jirti manuma dhaateessee akkamitti akkas nagooti jennaani eeshi sagalee ishii geessee yeroo dhageessisu ishiillee namni tokko akka dhufeen zaarree akka dhufeen namni tokko hin gaafanne jedhanii bakka biraatti dabarsuuf deemanii jechuudha inshaallah du'aa naa godha bakka biraatti lafa jalatti ishii dabarsinee akkasitti achitti ishii heena jedhanii akka ishiin hidhamtee hundi isaanillee narraa fagaatanii annagaadhaan jiraadhu isinillee du'aa naa godhaan isiniin jedha akkasin isiniin jedha namni tokko akka dhufeen zaarree akka namni tokko ittiin dhufeen gaafanne naan jedhanii yoo barbaanne immoo namni tokko lafuma jala ishii hiinanaan jedhanii namni tokkollee dhufee gaafachuu hin danda'u erga mana hidhaa keessa teessee waan kana hunda yakka kana hunda dalagdu ishiin laasitti hidhamuu qabdu bakka biraatti darbuu qabdi namni tokkollee dhufee gaafachuu hin qabu ajaja ishiitiin miidhamuu hin qabdu naan jedhanii akkasitti abdii guddaa natti horanii jechuudha akkasin isiniin jedhaa nama akka tasaallee osoo ishiin hin darbin osoo ishiin bakka biraan deemin yoo dhufee namni tokko gaafate silkii fattashnee bakka hunda fattashnee dubartiillee maan ta'in dubartii akkasumatti dubartiin fattashiteetu akkasitti silkiin qabatanii deemuun waan biraa qabatanii deemuun dhoowwaadha waan tokko shaanxaallee qabattee seenuun dhoorkaadha achiin akkasumatti harkuma duwwaa ol seentinaan jedhanii akkasin isiniin jedhaa dhugaa rabbii baay'ee lafa jalatti hidhuu miti otoo bushii dabarsaniyyuu an baay'ee tokko natti tolaa jechuudha maaliif nama miidhu tokko lafa jalatti hidhuu dhiisaatii lubbuusaa otoo darbeeyyuu namatti tolaa jechuudha maaliif namni kun nama miidha waan ta'eef tolaa namaan dalagu waan ta'eef kanaafuu innillee otuma miidhameen das nama jedha jechuudha an durallee lubbuun ishiin du'iinii achumatti hidhamtee haateessuun jedhaayyuu amma garuu otoo duute baay'ee tokko das na jedha jechuudha Nasiimaan illee akkasuma barbaadamaa jirti asuma warra argitan immoo poolisiitti himuu dandeessu jechuudha poolisootatti himuu yookiin immoo ana dawwaltanii natti himuu dandeessu jechuudha warra as keessa jirta warri Nasiimaa argitanii isiniin jedha caaltuun immoo samuuna kana sagalee ajaa'ibanaa keessa jechuudha dhugaa rabbii baay'ee tokko sagalee ajaa'ibanaa keessa nama tokkotti nimiini icciitiin waan tokkonii jetteetu sagalee na ergite jechuudha maaliif isaan tokkuma waan ta'aniif isaan nama waan ta'eef angizee baay'ee isaan amaneeraa goddanyoota jaartii hajjii kan baay'ee tokko amaneeraa goddanyoota Nasiimaallee akkasuma hamanee ture waan ta'eef kunillee nama namtu waan ta'eef icciitiidhaan waan natti himtee turte icciitiidhaan jettee sagalee na ergitee turte ani immoo icciitii sana ol baasuu barbaada jechuudha maaliif yookiin akkuma Nasiimaa sana taate ishiinillee na jala garagaluu waan jedhaa waan kana icciitiidhaan namatti nimiinii naan jette ofiin bakka jaartiin ajjii sun itti salaatu dhaqaa suuraa viidiyoo wayi gadhiiste turte namoonni chaanaal ajjiirra seentanii ilaalan isiniin jedha
achi dhaqaa kun icciitiidha yeroo naan jettu kun immoo icciitii miti jechuudha ishii bira dhaqaa waan hunda fidaa anaarraallee akkasuma yookiin fuutee waan hin jedhes fuutee ishiitti geessite waan ta'eef kun icciitii miti isiniin jedha kun icciitii miti kanaafuu icciitiidha jette kanatti himte sanaan immoo dirqama ol baasuu qaba jechuudha maaliif isaanuma waan ta'aniif akkasin isiniin jedha ishiin icciitiidha jettee natti himte kaatee isaanuma waan ta'aniif bakka maamuul sana dhattee kaan walirra ciibsitee kaan wal dhungachiistee kaan waan ta'e goggootee kaan qaama dhiqetti arraagee saqalee kenneefi waan akkasii dhiiga itti diddibee waan akkasii jechaa gadhiiste akkas jechaa immoo icciitiidhaan jechuu hin dandeessu jechuudhaan illee icciitii kana icciitiidhaan hin qabadhu jechuudha. maaliif namtiin kun yookiin namni dhudde hundeessi yookiin namni dhuf deemti ani baqa harka keessaan qabu harka keessaa fudhadhaa waan akkasii jettee haasofti ani garuu ishii namanne jechuudha waan tokko yoo ishii namanne kanaafuu dhiifama naa godhaa aariitu akkas na godhe jechuudha aaris nan qaba gammachuus nan qaba kanaafuu sagalee isinitti dheeressee sagalee ishiin na ergite isinii ergeeta waliin dhaggeeffannee walitti deemnee Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jirra caaltuu akkamii nagaa fayyaadhaa jirta ana caaltuudha jechuudha caaltuuti yoo insitti mufadhaa maal natti himtaa itti kana gaafattu yoo taate bas yaada tokko harkaasii qaba atiin tuniin hedduu takka miskiina hedduu takka nama nagaatii jechuudha saniifuu yaa caaltuuti waan waa takka si himufadhaa wanti na himu deemtu maali itti kana gaafattu yoo kataatu taate shira baay'ee sirratti deemaa jira yaada baay'ee namni si godhaa jira waan baay'ee roorroo yaani haalan taan sirratti hojjetu jirti jechuu namni yaada kana godhaa jirullee eenyudha jaartii hajjiitii jechuu achi teessetti yaada waa dalagaa jirti jechuu namni deemee akka waa balleessaa jiru kuni isii miti yaada siittu kana guutuu balleessaa jira jechuudha saniifuu micaan ilmoo tantee micaan nasiimaa mana hidharraa baasisanillee an guyyaa baay'ee walagarraa ganama yeroo feete walagarraa jechuu galgala ganama walagarraa ganama galgala walagarraa jechuu wallahi ani duusa kan durallee ani maalifi khara jaartii achi kana deeggaruun feene nama tokko deeggaruun feene maalifi namni kuni hundicha sagalee dhalatee tokko jechuu qoqqoodamuun bareedaa miti nama qoqqoodellee hin beeku sii tanaatti irra miskiinaa isii maaltu akkatti gaqqabee akkana godhaa jira yaada wamasiin dalagaa jirtu yoo isiin irra namarraa gatteessee waan kana guutuu godhuu baatte eenyutti si dubbate eenyu salaamaa rabbiitu sirra qara yoo isin namarratti hin qarain waan ishiin gootettu deebi'ee keessan deebi'aa jira jechuu jajuun turin turtiyyan taammaa harkarratti isi harkarra deebi'aa jirti jechuu anis ilmoo hin qabu jechuu akka ilmoo ati qabdu maaliifi ilmoo tee yoo miidhe ilmoon tiyyallee inshaallah buru miidhamte jechuudha ilmoo tee yoo ararratti nama taphatu kaniin arku namas jala hatuu deemu kaniin arku yoo callisee boru atis akkasumatti kan callistu ta'a jechuu saniifu caaltuu teenye feeggadhu nama abbaa fete namaniin ilmi namaa amma hin amanamu jechuudha akka feete yoo obboleettiin haadha abbaa malee haadha abbaan sun amma keessatti zabana amma amanamuu dhiifanii yaani dhiifamee jira namallee hin kabajin haadha abbaa yoo kabajaa si godhan kabajaa gootaaf yoo namni kabajaa si godhin kabajaa mal gootaa gootee fi jala salaatta abbaan fedhe wanta haa ta'uti saniifuu caaltuu teenya ilmoo teetillee eeggadhu micaan nasiimaa baase sun jechuudha ilmoo teetillee barbaadaa jira jaartiin hajjiidha barbaadii na bira fidii jechaa jirtiinii jechuudha saniifuu isiini lubbuus jalatti hidhattee jirti mush yoo bakka fedhe taa'e insha Allah caaltuun dhiisu jetteeti kakataa jirti jechuu ishee rabbi khayri haa godhu saniifuu caaltuu teenya maaliifin sagalee tana sii qabaa jira jechuudha yaani ati naquu qam yaani sii quuqameeti naasaa jira jechuu waan kana hedduu hiccitii isii tana anaafis malee yoo ati hiccitii kana jalaa ka himtu taatee naan jette jechuu yoo hiccitii kana jalaa ka himtu taatee ilmoo teetiin na kadhu naan jette maaliifi ana afaan ingiliza sanii gararraa yoo niyyaa hin ta'in bar waan feete yoo goote wanta kasin godhu juu aqallee narraan qabdu na bartu narraan argattu haadha abbaan kiyyaa'u yoo haqa narraa hin qabaatin na abaaranii wanta kana godhuu hin danda'anii jechuu inshaallah rabbi khayraa godhan sii quuqameeti naasaa jira jechuu micaasanis galgala ganama walagarra osoo jettee dhageeytii osoo hin taane jechuudha ani waan argee fi waan dhageensi himaa jira waan dhibbatti qabatamaan irra gahee argee jechuudha dhagahee jechuudha
akka inni michiyoo tantee naannessaa jiru fuudhuudhaaf isii tagodhu jirtu jarti hajjiiti inni galgala ganama isii bira dhaqa yoo fattashanillee inni hin qabu je'eti jawwaala furatee isii jala seena garuu wal dubbisanii olan hin beeku guyyaa tokko qofa waliin dhanye guyyaa kaan ammoo na bira dhufee na dubbisee kana goona kaa michiyoo hajjiini fuuna gizeen naan jee yaani anti zabarammaa lubbuu fi guyyaa qiyaamatu haadha waan biraa dhiisaniiti lubbuu fi qofa baasanii jiran saniifin hayyeeni fuunaanumaan jaanni garuu tatanaas illee hin sobu anni fuunanii jaanii jechuudha. Saniifuu yaa caaltu maaliif guyyaa baay'ee yeroo baay'ee naafi micaan kun wal dhabnee jira jechuudha guyyaa meeqannatti ka'ee mana keessatti jechuudha yoo ati mallaan jee yoo ati jaartii hajjii sana jala caaltutti waa himte yoo isii tana waa himte ilmoo teetiin kakahatte lubbuu tee yoo hanfeetu taate hin himini naan jaanii na kakachiisanii jechuudha duras. Dhaqeetti guyyaa takka akhirarra dhaqanii jaartii hajjitti na hime jechuu inni yoo caaltuun akkatti nu wajjin jirtu caaltuu wajjin jirti isin nu fakkaachati caaltullee akka fakkaatti isin iddoo sana deemteti waan nuti jenneen caaltu guurtii wa'ati maal gootaa isii tana isin maal nun jettee nu haddadaa jirti ilmootee yoo akka ilmootee baasuu feetamu ilmoo hajjiitti na jette ilmootii yaan jeen aywa ilmoo namarra ilmooti wanti naan caaltu ilmootii jeenan. Waan santeefu yoo ilmoo teetana yaaddee ilmoo hojjisanii fiddaan jette hayaan jeen si mallan jette torbaan kana keessatti waa hunda xumurannee waa hunda siniif hin godhanan jette torbaan kana keessatti wanni guutuun irraa xumuramnan waan feetan guutuun mataa kiyya gubbaadhaa jette jechuudha. Ansanillee hayyee jeetuma dhiisee jechuudha siin akkasin nakkaatee naan loltee ati nu fakkaachaa yaani jaartii hajjii caaltuu bira dhayxee himaa jirta ati na jalaa himaa jirta ati nama kiyyaati yoo ati duniyaa irratti wallahi waan isin naan jette jechuudha inshallah rabbi khayri haa godhu abaarsisillee wanta kana godhu jechuudha natti kaatee haga if keessaa na baasuu gahaanitti naan lolte jechuudha an caaltu waan biraatiif hanni isaan na arrabsaa jiran si waraabaan jiru jechuu naa si quuqameetiin jechuu ilmoo an akkanan qabuttetis qabda jeetin si himaa jira jechuu saniifuu tanaafin sagalee whatsappin si qabaa jira jechuudha. Egaa caaltu maalifin sagalee si qabaa jira jechuudha maalifi ilmooti yatana jechuudha hagan hammaama mana fincaanii dhaqee dhufutti ina mana ofitti akkam taate goo imbochi mooni fuudha gabbaheetin gize meeqalaalee ol deebi'aa jechuu aniin tunu akkatti ilmooti yefedha isiin tun ilmoo ifi akkami feetii jeetin tiyyara dhaabbadhee teetis si ilaalee si qabaa jira jechuu sagalee tanalleedha yoo waan dhugaa dubbataa hin jirtu kan jettu taatallee yaanni jaartii hajjiidha kana jechuudha. Ifirraa eegii jajjabaadhuu na dhugaase hubaatullee saddaqee na dhugaase waa hedduu sarratti raawwatu deemte isiin ifirraa eegii inshallah rabbi khayri haa godhu miccoo tantee gizee mana deemte qollofadhu haarisa olaa dura haadhu biraa deemii ifee eegiin siin ossilaa dandeessellee silaa jajjabaatte tun mana kanallee jirjiirrattee ifirraa ganduma sanii bakka namni guutuun si beekurraa qayyarattee natti tola maaliifi hajjilleen inshallah maayii kana keessa bahuu deema janii argineelleedha namarraan dhagee jechuu bahuu deemaa sunis bineensi gaafachii bee waan biraati jechuudha kun hormaan nadhoo faayidallee hin qabu inshallah tunis yoo chiin taduutu taate tunis leelloon tahutu hoo taate inshallah tabirullee ilma fidaa harki hanna bare doolu sosso'aa jaanii irraan ooluu jechuu saniifuu ati mana sanirraa yoo dandeessu taate jirjiirradhu akka yoo achitti gizee inni mana san dhufe si dhabee ifirraa si dhiisu ifirraati wuma kana mushaaqiluma kana keessaa ifirraa eegiti mana san jirjiirradhu siifi yaadee caaltuu teenya jajjabaadhu achirraa mana sanillee qayyaradhu ilmooteetillee eeggadhu ifirraa nama eeginsiin galeessii qabe tanallee yaani akka naa deebistuu abdiin qabaa jechuudha sirritti dhaggeeffadhuuti irra deddeebii dhaggeeffadhuuti yaadanan siin jee kanallee sirri dhaggeeffadhuuti akka naa deebistuu abdiin qabaa jechuudha inshallah rabbii wajjini saniifuu ati caaltuun dhugaa jechaan jirtu kan jettee kana saddanyallee taate na saddaqii ani iccitii nama guutuu kana osoo si yaaduu baadhee siin erguu sagalee tana siin qabuu si jalaan ibsuu jechuudha inshallah rabbi khayri haa godhan akka ifirra dhaabbadheetiin sirrallee dhaabbadhee wal biratti qindeessee yaada kana siin jee inshallah sagalee tanallee sirri dhaggeeffadhuuti naa deebisiiti an akka nama tokkottiin iccitii tiyyatana si quuqamee si yaani nama jalaa si hime yoo kana dhageessu taatellee yoo achi deebellee isiin yaanii furgussaan darbiti waan ta'eef ishillee rabbina irraa haa eegu atillee akka nama tokkotti ansii quuqameetiin si himee na jajjabeessi jajjabaadhuun siin caaltu yoo kanarraa aartu taatellee narraa naarinii an badduu ta'e yaanii badiidhaaf waan kana siin ja'an jiru si yaadetiin ja'aa jiraa jechuu yaa caaltuu teenya ani waan kana guutuu yoo ati caaltuun ni jibdii dhugaadhaa miti hiccititii jala baasuu deemti kan jettee na yaaddoo taate an akka nama tokkotti si
aaree jechuudha dhufee sitti himee jechuun narrallee naariin yoo narraa aartillee dhiifama naa godhiin siin jaa saniifuu caaltuu sagaleetii tana sirri dhaggeeffadhuutii naa deebisii nagarra naa bulii naa oolii naa jiraadhu naa jajjabaadhu sagaleetii tana sirritti dhaggeeffadhuutii naa deebisiin siin jaa lubbuu. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa kun akkas jetti geessaniirtanii waan ishiin naan jettu. Akkas jettiin isiniin jedha ishiin kana naan jettee fan wanti ishii dhiisuun jiru jechuudha ishiin illee an chaanala kiyyallee harkaa fudhachuun dhiisuun waan kiyya harkaa fuudhuun dhiisuun shaallaa isin illee du'aan naa godha akkas waan kiyya naa deebistu jechuudha ishiin illee dhamuun ishii dhamuudhuma akkas gootus wanti ishii dhiisuun jiru namicha sana illee barbaadaa jira jechuudha barbaachisaa jira namicha Nasiimaa baasisana jechuudha inshaallaa yoo rabbi jedhanis hundi isaanii qabamuu isaanii nafuun isiniin jedha kanaafuu waan hordoftaniif ulfaadhaa galatoomaa kabajamaa hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan naa tura.